Ish kabajamtootaaf jaalatamtoota miidiyaa galaa dhalootaa akkam jirtu fayyaa keessanii jechaa har'a keessummaa kabajaa tokko of gidduudhaa qabnaa. Amma turtii afa gaaffii gabaabduu isa wajjin goonutti akka nu wajjin turtan abdii qabnaa. Itti aansuudhaan keessummaa kabajaa keenya waamicha keenya kabajee yeroo nuti si waamneef iddoo isaatti waan nu dhufteef ta'uu jechaa anaaf. Itti aansuudhaan afa gaaffii gabaabduu kana wajjin gochuudhaaf waan ta'e qabaachuudhaaf guddaa ulfaadhu jechaa amma yeroo kana yerootti isaan wajjin wal baruu ta'a. Maqaa isaanii fi maal akka hojjetan yookanis immoo maal akka baratan nutti himuu. Tole baay'ee galatoomaa jechaa ani maqaan koo Barataa Alamuu Kaasamuun jedhama. Barataa seeraa muummee seeraa waggaa arfaffaadha. Barataa seeraa Alamuu jedhama. Akkuma inni jedhee barataa seeraatii Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa waggaa afuraffaadha. Alamuun eenyu? Alamuun kitaaba lubbuun jiru jedhu kun dhugaadhaa. Maqaa masoomoo Mugaabee isa xiqqaasiin jedhu. Wanta kanarratti mee waan hiriyoonni kee baay'ee akkaataa nama hubataa baay'ee nama ogeessa taate kan isaan dubbatanii kanaaf Alamuun kitaaba lubbuun jiru jedhu. Wanti baay'een si biraa argamu akkasiin jedhamuu dandeenya. Tole gaariin kun yaa'u karaa tokkoon warra akkas jedhu kana ilaallata. Isaan otoo dhufanii jecha kanaaf waan jedhaniif sababa jedhaniif guutummaatti na caala ibsuu hin danda'u jedhee yaadan. Ani immoo sababa kanaaf hin jedhee tarii. Jechuun ati kitaaba dubbisuu hin jaalattaayi. Seenaa baay'ee waameffattaayi. Namni lafumaa kee akkas namaan hin jedhu jedhe. Sirriidha. Kanaaf uumama kiyyaan nama waa baruudhaaf nama waa beekuudhaaf wanta tarii namoonni baay'een yaa'u dubbisuun barachuun adeemsa ittiin waa bartu waan ta'eef waa baruudhaaf nama tattaaffii qabudha. Nama baruuf illee yaaluudha. Nama waan bare immoo namaaf qooduudhaaf gara duubatti hin deemnedha. Kanumaaf akkas jedhu jedhee fayyaadha. Kanaaf akka sanitti kan beekaa maqicha immoo jaaladheera. Mugaabee isa xiqqaa yookaas immoo Mugaabee isa xiqqaa albarti biyya Oromoo illee jedhuuni nama guddaa indoom sooshaal miidiyaa irratti ejersa giinci biyya dudduutti biqilee maxxanaa sana mucaa nama guddaa nama seenaa beeku nama disipiliinii naamusa beeku nama wajjin gadi jedhee jiraatu nama guddaadha. Egaa kanaaf Alamuun kitaaba lubbuun jiru jedhu dhufnee sirraa dubbisinaa yeroo hundaa laatanii gargaraachifamii baay'ee galatoomaa jechaa qophiidha jedhe jechaa gaaffii tokko lama caala si wajjin goonarra. Itti aansuudhaan namoonni waa'ee addunyaa kanaa bifa garaagaraatiin kaasu. Addunyaa kana beekuu fi siif wanta beekturraa waan beekurraa ka'uudhaan gaaffiin kun yeroo baay'ee namoonni baay'een waan hin beekne baruudhaaf kaan isaanii waan beeknurraa kaan isaanii immoo an beeknu beekna waan ta'e waan hin beeknetti seenee achirraa baratan. Siif addunyaa kana gita keetti beekuuf waan beekturraa yookaan immoo waan hin beeknurraa baratan. Tole wanti kun egaa gaaffichi maadha galatoon jechaa namni uumamaan akkuma kiyyaa akkuma keetii uumamaan namni waa baruu hin barbaada. Akkuma ati jettu immoo addunyaa kana baruudhaaf namni tattaaffii hin goone hin jiru. Dhugumas immoo jireenya isaa keessatti namni addunyaa kana baruudhaaf guutummaatti milkaa'e jechuu dandeessa. Dhalli namaa akkuma Maartin Luuter King jedhu dhalli namaa akka simbirrootaa samii keessa bararuu bareeda. Akka qurxummii illee galaana daakuu bareeda. Akkasumas immoo gamoowwan dheerina namni hin safarre kan waaqni uume kan fakkaatan ijaareera. Riqichawwan galaanota walitti fuullaasan baay'ee hojjeteera. Kanaaf dhalli namaa waan haaraa baruudhaaf kan hojjetes baruudhaaf potenshaala uumamaan isaa kenname qaba. Anis akkuma sanii waa baruudhaaf nama duubatti hin deemne sin jedheera dura. Kanaaf gara gaaffii keetti ol deebi'u addunyaa kana kan hin baru wantan kenna keessatti uumame
wantan beeku konseptiin qabu yaadameen ani of keessaa qabu irratti hundaa'etanii gara isan hin beeknetti isan beeku sana irra dhaabadheetanii gara isan hin beeknetti jedhee isa akkasii nan baradhe. Waaw, siif addunyaa kana gita ishiitti beekuuf isa beekuudhaan ka'a. Egaa namni isa beeku hin beekne ofuu hin beeku. Namni hin beekne immoo waan haaraa baruuf iyyuu hin ka'u jechuudha. Yaada keerratti waa dabaluu fi fakkeenyaaf namni tokko galaana diimaa dhaqee daawwachuu barbaada yoo ta'e isaa ka'a masaatii ka'ee Finfinneetti yaabbatee Finfinnee irraa gara galaana diimaa deema miti ree. Kanaaf yeroo baay'ee dhaloonni kan isaan iddoo kanatti kan isaan luus godhanii wanta beekan hin beekanii garuu waan haaraa baruuf deemu. Isa beekan sana immoo itti fayyadamanii inni immoo dipirisheet ta'aa deema walitti jalaa bu'aa jechuudha. Kanaaf addunyaa kana gita ishiitti beekuuf waan beeknu irraa hakaanu. Waan beeknu beeku jechuun of beeku jechuudha. Of beeku jechuun immoo waan haaraa baruuf ka'u jechuudha. Kanaaf dhaloonni waan beeku beeke jechuun of beeke jechuudha. Of beeke jechuun immoo waa baruuf qophaa'aadha jechuudha. Kanaaf buleessi keenya Alamuun waan beeku irraa ka'eetan waan hin beekne baruufis immoo guddaan qaba jedhee guddaa galatoomi jechaa Alamuun kana Jimmaa Yuunivarsiitiitti dhuftee hiriyoota baay'ee qabda, hiriyoota baay'ee wajjinis wal barte. Hiriyaa kee keessaa nama ajaa'ibsiifadhuu fi mudannoo gibbii kanaa keessaa mudannoo cimaa kan jirtu. Tole, baay'ee gaariidha. Mudannoon gibbii kanaa keessaa mudannoon cimaadha jedhee yaadu. Yaa akkuma ani beeku akkuma isin beektanii mudannoon gibbii kanaa egaa waan baay'eetu jira, bu'aa baay'eetu jira. Keessumaa gara jalqabaa gara gibbii kana namni yeroo jalqabaatiif yeroo dhufu waan baay'eetu isa mudata. Mudannoo cimaadha jedhee wanni ani yaadu anaan na mudate personaalii gibbii kana yeroo jalqabaatiif yeroo dhufu dhugumayyuu doormii dubartootaa fi doormii dhiirotaa adda baasnee hin beeknu turre. Asii shaaworii fudhachuu gara beekoo gara gadiisanii gadi hin bu'e yoo nakkas achi ilaalu dubartoonni uffata miicaa jiru kaanis immoo shaaworii galaa jiru dhiironni kaan keessa jiru jedhee waan hin yaadefanii achumatti godhe shaaworii fudhachuun gadi bu'e waan doorni dubartootaa seentu. Yeroon itti siqaa deemu dubartoonni natti iyyan maaliif natti iyyuu jedhee sana aaree isaanitti asii achi deemu isaanichi gaafa achi deemu dubartoonni isaan kilaasii tokko barannu tokko jira. Dubartoonni suni gurbaa achi deemi dhiirri kun dubartoota ta'e achi deemi naan jedhan. Achuma nannanii achi yana fiigee mooraa gibbii doormii kiyya galee jechuudha. Mudannoo doormii dubartoota addama seentee? Bakka isaanitti shaaworii fudhatanii seenee jechuudha. Mudannoo keessa guddaadha. Hiriyaa kee hiriyoota baay'ee qabda. Innis hiriyoota keeti. Garuu hiriyaa kee keessa namatti baay'ee jaallatu. Yeroo rakkoolee wajjin dabarseera, yeroo gammachuulee baay'ee wajjin dabarsineera jettee kanatti maalifattu? Dhugaa dubbachuudhaan sirniitti keessan iyyuu namoonni ani beeku as keessatti nama tokko yookiin nama lama jedhee namni natti tarreessuu hin dandeenye hiriyaa kiyyaa si'ii dabalatee jechuudha. Kanaaf namni dinqisiifadhuu fi namni ani maqaa kaasuu danda'u immoo dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenyatti hin beekne malees hundi iyyuu beekti jedhee yaada. Kanaaf anis kaasuuf koon oolu akkuma faranjoonni iyyuu jedhan books and the friend is should be free in the books wanti jedhanii jecha kanatti guutuutti amanuu yoo baadhellee inni kun waan mata duree kana waliin wal qabatu kan kaase hiriyaan koo kanananii rakkinas qabeenyas dhalas waan baay'ee waliin dabarsine yeroo dheeraa yeroo fireeshmaanii qabu wal barree amma yoonatti waan hundumaa wajjin daddabarsaa yeroo kana kan geenye barataa joornaalizimii waggaa barataa barataa sanyii Dassaaleny jedhama. Nama cimaadha. Nama konseptii guddaa keessa isaa jiru waan hin tamane tokko waan jechuu barbaade tokko hanga xumuraatti deemee nama bakka ga'uu barbaadudha. Nama cimaa nama ajaa'ibsiifatu keessaa isin jechuu barbaada. Kana jechuun inni nama ajaa'ibsiifadhuu fi nama dinqisiifadhu isa tokko malee nama hundaa miti jechuudha. Isa keessaa tokko. Waaw, sanyii Dassaaleny nuufis hiriyaa keenyaa sanyii Dassaaleny jechuun nama qaxaree nama beekumsa guddaa qabu nama guddaa lixa Oromiyaa keessa
Olubee nama guddaa nama baay'ee jaalannuudha sanyii Dassaalany. Sanyii dhugaggeeffachaa jirtu ta'e obboleessi kee Alamuun hiriyaa koo jedhee si leellifachaa jira. Egaa wajjin bu'uudhaa wajjin karaa dheeraa deemaadha. Baay'ee namatti tola. Guddaa galatoomii waan guddaa nu dubbachaa jirta. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya ammas akka wajjin jirtan abdii guddaa qabna. Amma gara dhumaatti dhufaa jirra. Aleexoo aartitu jabeessee si qabe moo situ aartii jabeessee qabe? Namoonni waa'ee kee dubbatu gadaa soorattis yeroo baay'ee walaleessaa cimaadha. Isa keessaa harka gosa bitaa baay'ee tokko ni yaadanis. Walalooti dubbisaa turte keessaa. Ijoolleen gadaa saboollee aartii gadaa saboo keessatti gumii gadaa saboo keessatti lafee guddaatti Aleexoo hin jedhu iddoo garaagaraatti illee aartii jabeessee si qabe moo situ aartii jabeessee qabe moo wal qabdanii wal qoffistan moo as wal faana jechaa jirtu. Gaaffii kun gaaffii cimaadha. Aartitu jabeessee si qabe moo situ aartii jabeessee qabe jette ani hin beeku. Garuu nu lachuu abbaan tokko wal qabeera. Kanaaf ani hin beeku. Garuu wal gadinniifne sanis ta'e kana yeroo ijoollummaa xiyyaa eegalee walaloo barreessuu kanan itti guddadhe. Akkuma haala caalaa jechuu eegaleen warreen naannoo xiyyaa jiran ganda aanaa dandii ganda qaqqaxabamu naannoo mana barumsa qaqqaxaa keessatti baradhee qaqqaxabamu jedhama. Achi keessatti walaloo barreessuu kan namni eegale warri naannolee hedduun isaanii waan beekanidha. Kanaaf ijoollummaan maa wal jalqabne amma yoonaa wal biraa lafne Walumaa faana jirtu. Walumaa faana jirta. Kanaaf walaloo nanaaf waan baay'eedha. Waa'ee aartii kana jechuun nama gaafna si gaafadhe namoonni waa'ee aartii kana beektaa tokko aartiin kennaa ta'e kan isaanii immoo kan suuqaanirra aartii kana guddifatan jiru. Kan immoo waaqatu namaa kennallee jedhaniis waaqni naa kenne malee ani waan kana hin barbaadne wal jedhanii jiru. Wantoonni baay'een faarfattoonni baay'een aartii jiran jire aartii jechuun muudii hawaasa tokko hin qabne karaa aartii waan tokko hin fakkaata. Kanaaf aartii kana waaqassi kenneetu ati guddifatte moo fedha isaa waan qabu sooftii guddifatte moo iddoo sanatti hiriira kaa'e moo tole baay'ee gaariidha. Akkuma siin jedhe yeroo jalqabaatti kan aartii yeroo namni walaloo eegalu aartii maal akka ta'e hin beeku. Waa'ee aartii hin baranne. Garuu konseptii jireenya keessa jiru tokkotu jira jedhee yaada. Waa'ee saniitii fi jalqaba wanta na keessa jiru santu gaafa nani daa'imaa anuma faana daa'ima. Gaafa nani dargaggeessa ta'ee guddadhee na faana guddatee gaafa har'a xiyyaaramumaa kiyya kana gahee waan na faana deemaa. Guddatee obboleewwan jechuudha ati kan wal faana jirtu. Wal dhaggeeffattu jechuudha wal hubattu. Walaloo yoo jiru otoo jiraachuu baate waan ani ittiin miira koo sirrii beeku. Jechoonni nama sitti dubbatu kun mootummaatti miira koo na ibsuu dhiisuu danda'a. Otooni walaloo jiraachuu baate miirri gurguddaan of keessaa qabu sun anuma keessatti hafaa yaada jedhu. Kanaaf miira keessa guddaa karaa walaloo dubbatu jechuudha. Waan jechuu barbaadu. Afaan kiyyaa baay'ee tola walaloo jechuun walaloo jechuun karaa itti namaa ittiin aartiidhaan itti namaaf osoo hin taane karaa ittiin ofii gadi ittiin of ibsu karaa ittiin waan dubbachuu barbaadu ofii gadi ittiin dubbatattu jechuudha. Walaloo si kanaaf ati walaleessadha. Kanaaf ani walaleessadha jedhee ofii kiyyaaf illee yoo na ibsuu baadhe garuu gaafa walaleessu dirqama walaleessaa ta'e argameera jechuudha. Kanaaf ati walaleessadha jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomii Aleexoo walaleessaa cimaadha jechuun natti fayyadamtu. Egaa walaloon kun mana furtee fichaa otoo hin taane yeroo baay'ee ergaan inni dabarsuurraa kaa'ame walaloon tokko cimaadha jedhama. Kanaaf ani immoo walaloo kan mana dhaggeeffadhetti keessattuu akka koo isa bitaa isa jedhu sanarraa waan baay'ee baradhee ati walaleessaa cimaadha. Akkuma jette immoo waliin guddachaa jirra. Atis ganaa guddachaa inni si guddata. Yeroo dhiyootti immoo miidiyaa guddaa irratti akkasii arginu guddaa qabna. Walaleessaa lataa qaleeffaa akka galataa fa'aa akkaati bakka guutu isaan sanarraa akkaati nu caaltu. Abdii guddaadhaan si eegnaa. Kanaaf amma
waan qabattee nu dhufte garaa wayii qabdaare dhaggeeffattoota kanaaf dhaggeeffattoota garaa dhalootaa miidiyaadhaaf wanti qabattee dhufte garaa wayii yoo jiraate waan nu jettan. Dhuguma wanti nani qabattee dhufe illee irraa jira baay'ee gabaabaa yoo ta'e illee just yeroo ammaatii fi waan qabattee dhufe tokko biyya addunyaa waan jedhu tokkoon qabattee dhufe isa kanaaf egaa dhaggeeffattoota keenya gahuu barbaada. Walaloo mata dureessaa biyya addunyaadha. Biyya addunyaa. Egaa akka addunyaa kan dhaggeeffatan abdii guddaa qabu. Tole. Kaaniif irraan gadee, kaaniif immoo gaara, kaanis carraa badee, hiriyoo fi abaara, kokkolfee gammadee kaan immoo bohaara. Kaaniif mana hidhaa, qabata guuree rakkisa, kaaniif mana cidhaa cooma muree nyaachisa. Silaa hoo biyyi lafaa nama caalchisa. Warra kaan rakkisee rakkinaan quraasa, gadadoo dhaalchisee milmaan dhugaasa. Kaaniif tulluu ta'ee kaaniif wal qixxaata, kaan qulqulluu ta'ee kaan cubbuu qabaata. Kaan kolfee qasayee kaanis quba nyaata. Jiruun biyya addunyaa kun akkas fakkaata. Ati immoo hin ciniinnatta, humnaaf dafqa fixatta, guddachuudhaaf abbalta, ol jechuudhaaf yaadda. Ija mul'ataan laata. Kanaaf yaa jabaa koo jabaa dhufuudhayi. Jabaa dhabbaa mul'ataa kanaaf jabaa ta'i. Tulluu dura keetii dhiibii lafaan dhayi. Yoo kaayyoodhaaf okkoltu cabameetiin fayyitaa. Aduun kolfaa siif ba'a, obsii jechuudha. Wow, walaloo ajaa'ibaa obboleessi keenya nu walaleessee guddaa galatoomi siin jecha obboleessa keenya nama baay'ee jaallannuu fi kabajnu barataa seeraa namuu kaasuun guddaa ulfaadhu siin jecha ergaa gara dhumaatti waan nuun jechuu yoo qabaatte gorsaa ta'uu koomintii yaada wanta gara dhumaatti nuun jechuu barbaade ta'edha. Lama keessatti waan nuun jettee intarviiyuu keenya afagaaffii keenyaarraa gara dhumaatti fidaa jirra har'aaf jechuudha. Lammaffaasaa itti fufuu danda'a. Tole baay'ee gaariidha gamee ergaan gara dhumaatti jechuu danda'u dhugaa dubbachuudhaaf taanaan akka kanatti nu jajjabeessitanii akka kanatti miidiyaa irratti baanillee namoota baay'eedhaan akka dhaggeeffatamnu akka yaadni keenya ishee nu ta'u gochuu keessaniif baay'ee galatoomsuu jechuun barbaada maqaa miidiyaa kanaatiin. Gara dhumaatti immoo yaadni gabaabaan ani jechuu danda'u akkuma saayikoolojistiin shirkeeraan beekamu dhalli namaa wanti uumama jiran hundaarrayyuu fiizikaalii nama dadhabaadha. Namni dadhabaadhaa ta'ee ni kenni. Maaliif namni akka simbiraa qilleensa keessa qochoo baatee deemuu hin danda'u. Qochoo waan isaaf hin kennamne. Akka qeerransaas immoo quba qabaatee mochooree waa qabachuu hin danda'u. Qubisaa sun quba akka qeerransaa miti. Yookiin illee akka weenillee muka koruu hin danda'u. Dhalli namaa akka kanatti dadhabina isaa fiizikaalii akkanatti ibsama. Garuu conscious mindii sammuun uumaan dhala namaatiif kenne sammuu uumama kana hundaa'eef kenname hin caala. Uumama kennaa garaagaraa qaban kan akka bituuf isaaf kennamee jira. Kanaaf dhalli namaa isa kanatti fayyadame warra kennaa qabu jedhamanii sodaatamu kan warra nuti amma kaafne kana hundarrayyuu dhalli namaa bitaadha waan guddaa gochuu danda'a. Kanaaf waan qabnu waan dandeenyetti yoo fayyadamne bakka guddaa gahuu dandeenya waan guddaa hojjechuu dandeenya jedha. Kanaaf galatooma. Atillee guddaa galatoomii obboleessa keenya Alamuu sagantaa keenya waamicha keenya kabajee waan dhufteef waaqayyo si haa kabaju. Baay'ee si jaallanna baay'ee si kabanya kutaa lammaffaatti hanga walitti deebinutti guddaa galatoomii siin jechaa ani intarviiyuu kana siin gochiisuudhaan kan si faana ture obboleessa keessan gammachiisaa Tasfee Gulummaa jedhama. Olompisiirraa keessummaan kabajaa koo immoo Alamuu Kaasoo Warquu muummee seeraarraa dhalataa Gincii nama guddaaf kabajamaa ulfaadhu siin jennaa. Maqaa miidiyaa kanaatiin galata guddaa siif qabnaa. Afagaaffiin akka gaggeeffamuuf kallattii garaagaraatiin kan nu gargaartan kan nu bukkee dhaabbattan warri maqaa keessan waamee warri maqaa keessan waamee guddaa galatoomaa jechaa keessattuu ogeessa kaameraa Muuyiboon Katamaa Waaqee nama
guddaa joornaalistii nama baay'ee jaalatu biyyaa koo guddaa galatoomne isin jecha maqaa miidiyaa kanaatiin baay'ee galata qabdu adeemsa. Thank you. Galatooma. Baay'ee si jaalannaa.